أما أنا جاني بقرتين كمان يوم فلان برو غانا خاصة أبي هو جري هو أما يصير في دينيس أنا جايسني أفنى تبكو فرد تبدا إذا جايسني مي دردرة جاللا لجا اسمه فن سرا أمانة نتشيرك موكسي سبب كذا نوبين أمور الفنة سوا جلت النوبل إيجاني بكرة نسمع فيها أكو ما قرتن سن نامي ننتهي نكشي سباس ونندو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتوا تهردفتوا تغني أكم جرتن نجاح فيا جرتوا فيا ناقبدني أكم جرتن ورين بيالا كم بيا خيسا هندي خيسانو فيا ناقبدو جرا الحمد لله إيش تركم تجون كسينو لامو منا خيجتي نركم وردفتوا تغني كما جمتوا تغني نمني وجار كموس نمو تهاريا أكم بيتن ijoollee teenya dhalaa kana dubartoota kiyya kanii warra taarii baar kaa qabsoo jabduudhaan fuudhisan itti tumamee itti cafaqamee waraanatti fidee haala hedduu tokko jiraane inni kun amma isa kana akkanaa beeytanii fidee saphalootuubi har'a chaayinaala isaarraan jira nabara itti jirjiin kaawwame ta'e. Saban waan jechuun qabuun qaba baga gama YouTube rabbi nagaan si fide. Baga walumaanuu dhufnee seenaa fide harkiftee baga na fide ture. Uummanni harka jechuun immoo. Hordoftoota fi biyyoota fayyagaa nama hedduu tokko YouTube fidee ni beeytanii abaluun jiru abbaaniif beeka warri aman abbaaniif beeka. Ammoo nee saphaloo salaamtaa isin gaafatu sanbooda ijoollee tikeetan irratti waan haasawinu qabna yuutuubni kun keeti salaamtaa jeeyini ummata simadhu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen amantii biraa yoo yaasha maarkamuun hundi keessanuu bakka jirtan salaamtaan teenya bul isin haa gootu laala. Maashaallah ni haasawtaa qabu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhufne maaliin dhuftan jechuun kan isin mul'amu. Laalamee akkatti babbareedan irra ijoollee qoonqoon jala fixaniiti warri taariibaa dhukkeetti kaasanii qabsoo jabduun amaanaadhaan biratti erganii gaa dubri ammaan tanaa waa amaana janii biratti hin qaban yoo fedhan baruu gaana kaasee yaabee hoo jirri hoo amma isin fideenyaas. Ala geessanii afaan itti bukkufadhaa dubbadhaa ni dhageessanii mi dardara ijaallaan la ja'a isin fanne salaadha. Amaana natti isin ergan. Mookasii sababa kayda nuufiin amni ol finnee sawa jedhatan nu barbaadu dhiigaanii bakka kana isin fidan. Akkuma gartan san namni nan ta'in akkasii isin baasuu hin danda'u. Beektu hubattanii mi dhageessa daaboo gaafuma dhugaa isa rabbi isaa godhu. Haa ta'u mataa maaka akka qabdan har'a mana bilisa taatanii jirtan bara. Bilisa baatanii jirtan jira. Akkaawuntii keenya haaraa irra jirtanillee immoo. Har'a chaanala isaanitti argamtanii ijjarattis ganaan isin baasuuf deema. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Har'a wanni guddoon isin dhaamadhu amaanaa mucaa kana naa jajjabeessa. Liinkii jala isiniifin kaayaa tuqaa fi yeroo gaabduu isaa laannoo mucaan kun qabsoo jabduu naa hojii godhee namni qabsoo akka inni godhee naa hojii godhee dubra kana baase isa. Hawwaniin isin dhaamadhu naaf ardee isaa laayikii heddummee isaa cinaa dhaabbadha. Gaa rabbi waa kadhatan jan namni waa kadhatan xiqqishoo of tuula rabbi waa kadhatan rabbiin dafee namaan dhaqqaba. Akkasii jabaadha laayikii heddummee isaa sabskiraabii jabaadha haaree chaayinaarra kun warreen nu beeytaniif kan nu beeynes akkasii gaa dubartoota xiyyaa wajjin haasa'uuf deema ijoollee xiyyaa kam jedhan. Amma kan maaltu isin dhagahama ogaa jirtan kan. Akkuma nama mana haadhaa fi abbaa keessa seen ilaalu qabdan. Tamam nu sodaatina. Inni kunis obboleessa rabbii xiyya. Sababa kanatti sababa keessanitti yuutuuba keessanitti anamma isa. Kanaafuu mee takka of keessaa bahaati. Mee guutuu takka of keessaa baha. Salaamtaa jedhan uummata kanaanii nama haaree duru jirtanii nama akka keessanitti isin nyaatan.
dhufnee nutis gama YouTube dhufuun keenya oolamuu jaatti maslaa'u mana namaa isin hin dalagisu. Warra Arabaa kana shaffaadhaa lafa qabu yaatan. Yaatan. Oromoon isin cina jirti qilleensi qorqotaan qabu maallaqa isiniif hisaabaa akka isinii hisaabuu isiniif hin godhaa mana Arabaa isinii babbareedoo kana hiriyaa teessaniif akka waa dalaydanii isaanaa dhiixannumaan hin ayyamu na biratti isin arganii. Haay gammachuu qabdanii sanarraa ulee feetanii kam sakkaan faffeetanoo ulee sodaachuu jirtammoo maal mataa ol qaba uummata kana dubbaddaame obboleeyyan keessin turu jirtaniiru. Hai Dab, assalamualaikum Jin. Ini sodatin kena YouTube kayak sini kan? Itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opelis kan nanti lama kerja makan atau orang kami kayak sahaja sudah alhamdulillahirabbil alamin. Akan kejamannya kan akan mana ada apa karena nama sebetulnya soalnya tahu itu sekarakannya mana senitnya mau ganubah sedangnya. Kelas dunia kan awal budak alhamdulillah jangan alhamdulillah kalau orang tanah bani dunia kan kelas orang yang jalan sama ujin kabarnya tahu citra. Karena jiran lalu. Galatoo maka ijoolleen ni sodaatti kaameeraa sodaachuu jiranii xiqqoo xiqqoon irraa fixaa jira kan jallisii sodaachuu jira maal taate. Akkiinjee ammumee waan takka takka waliin gaafanna nu faana tura warreen chaayinaala saphalootiif haariyaa taatan mucaa jajjabeessaa cinaa naa dhaabbadhaadha gaafiin ijoollee tanaaf qabaa nu hordofaa. Wayin isin gaafadhu. Wayin isin gaafadhu mee dhalaan akka teessanii tachitti isinirraa hafte tamiidhu jiran ni jirti. Egaa ijoollee teenya mee waan isin gaafadhu mee namoota akka keessanii dhalaalee hedduu jiran kan isaan fidan. Isaan san miidhaarra jiranmoo akkam? Miidhaa guddaarra jiranii. Akkam godhan dhalaa gammachuun babbareedduu akka teessanii tan hundatti fayyadamanii isin maaliif beektan mataa keessa beektan? Isaan beeknee mataa keenya nama beeknedha. Yaani isaan saddeet torbanuma yaamanii. Isin keessanii yaamanii? Ini yaamanii karaa sulaa duddaanii yaamanii. Takka takka maal isaan bas warra halkan saddeet yaaman san ganama hin tuqan beeka. Asrii faada gaggaafatan beekaa akka nuti gartee irratti naqaane tokkotti beekaa gaafatan yaani immoo nuti ganama irraa kan nu baasanii maallaqa nu gaafatanii shaana faadhaan nuti maam tolchila guddaa isaa. Buufadhaa isiniin jaan? Kurang apa kesana kan? Naannoo garaa guutamamnaa akkuma jiraan agarsiisu waan takka bishaan dhugne bishaan haammaama kana kan obaasu. Kanuma islaamama keessa namni dhiqatuun? Dhiqatuun kana dhugne. Amma ruusaa adii isinii kennan? Ruusaa adii sana guyyaa tokko ni godhani guyyaa haa waan godhan agarre guyyaa nutti kan akkasitti iddoo nutti kannani. Eessarraa isin qaban? Bahararraa isin qabanii? Baharumarraa lufne gaa. Baharumarraa isin qabanii maallaqa dirree sanarra xalabatanii isaan sila? Ningi isa setanii ganaan isaanii ta'a. Bakka sanii ganaan deebi'ee dhiiga keessan barbaadu ta'a. Dhiiga keessan qofaa miti. Kajoollee achi jirtu Oromoo xiyyataa achi wali qaban dubartoota hunda ganaan harkaa fuudhu ta'a. Amma booda hidhaa'ina isaan sanuu. Saniifuu isin ammaan tana aan isin baasee isin fituuf gammachuu maatu isin dhagahama. Itti himama jedhama. Gammachuu akka dhagahamu jira akka haadha abbaa hanya bira jiru tokkotti ilaalutti jira malee hamtuu akka sirraa illee gama alhamdulillah garuu ijoolleen kalaas nuti ammaan tana garuu alhamdulillah baanee gammachuu takka qabnaa turii rakkaan gadin saabunaa mee gafannee fi ajaa'ibu jira alhamdulillah garuu illee na jiru baasuu fayyadamee. Isinii ajaa'iba isin dhaqqabnee? Dhumnee mee waa baadii lambuucha fayyadamu takkaa bishaan kanneen akkuma riibaa kaanefatti waan nyaannan kushiinaan seenutti dhiisanii. Amma har'a guyyaa duraati mana kana dhufu mana kanatti argamuun na biratti gaamanni mana keessanii waan feetan nyaatan waan feetan dhuudan waan feetanis magaalaa geessinee isiniif dunna yaadan godina fuuldura yoom akkana sossodaatanii sossodaatina yuutuubatti isin fiduuf deema yuutuuba dalagattan nama akkana babbareetuu kana taatanii isaana namaan dhiitan akkanaan isiniin jaan akkam jettame? Ni ta'a. Ammoo sodaa dhiisaa nama yuutuub dalagu ta'a. Boobee dubbadootis gaa uummata kana dubbadame. Hundumaaf kun ijoollee teenya kakkaaleewwan babbareedduu shamarran akkana faaya kana qabnee finnee karaa yuutuubii finnee finnaa warri fireendii godhachuu barbaadan illee ijoolleen. Fireendii. Boomaa Fireendii akka barbaadda ijoolleen akkanatti lafte. Ijoollee fireendii narraatti barbaadin jettee jirta. Fireendii barbaadetti. Laalama ijoollee tana. Ijoollee tana laffaatiiti. Haadha abbaan akkatti dawwalanii akkatti waywaatan garte. Garee. Dubartiin ammaan tana taariba deemtee dhufteetuma
haadha abbaa guyyaa takka waan bishaaniin dhugdu arginiif. Hawwaasa deemu jettee dhugaa. Asuma dhiirri gala barbaaddee hojjettee deemti. Barganaa uffataa osoo hin jijjiiratin. Wama kana harkaa jirra wajjin. Waliin harkaa jirra. Kanaafuu ganaadha isaan ummaa keessanirraa abbaa keessanirraa. Amma booda abbaa keessan heerumni isinirraan oolamu. Kana silmaaniin jira. Heerumni isinirraan oolamu. Gana eebba fudhataniiti. Haadha abbaa keessan qabbaneessitanii yoo rabbi jee. Inshaallah. Isiniin ta'u jechuudha. Akkuma mataa qabatta wallee jalalaa isinii jira. Waan jaalatan gaddiin warra tarbaa keessaa. Nyaata nun quufne nyaattee tun quufne maan jaalalaa qabdichaa jetti. Ammoo dardarii yoo kan isin jira arge mana kanarraa na fuulii. Wayi. Sabootii dhabduugoota gaardii ulaa dhala. Wal godhu. Gaardii isinii goona. Waan jaalattee qabdaachi. Dubbitana isin ta'ii. Akkanooyi. Haata jettee kana keessa wayiitu jira. Mee wal godhu. Wayi bootti fiiru. Usus bakka sanii waan jaalattee qabdaasa. Nunnu. Ruuzadii naannoo zallaan goba. Laala ammoo guutuu ruuzii adii sanuu ammaan tana kana caalsi godhe. Hoggaa asii waan babbareedu si kanneen ol kaatee haadha manaa ta'a. Kabzara adda addaa nyaatteetti. Asitti waan silaa gana waan warra magaalaa nyaachisu yaala. Booda dardari gala kaafattee yoo kuttane gala. Waan akkasiin beeku. Kayyoo wayii. Amman beektu kaa dhugaa amman beektu gusni beekti quba qaban. Atoo daa. Dhugaamu. Amman beektan isin hundinuu. Ammoo isinii sodaadhee jira. Sodaatiin. Na salphisuuf teesse yaaboo. Dardara mana kanarratti ol yaa'u kanumatti. Isinii waan kana fakkaatu gugguutti qishoo nyaattan gaalaadha. Waan biraa taatanii beeku. Dardara dhumaa dhorkuun dandeessu tirii kaakayitaafoo uummata kana waa. Haa ta'u qafileen naa barbaadu. Asirree aboo bakka sanuu gurrataanii dinnaqe. Dhagayaa. Hin jarjaree bara. Amma waan inni isin gorfadhu hin qabu. Ummaan teessa waan nadhaamtee qabdi. Osoo laffaa jite isin hin qabanne. Osoo jalaa gubbaa kana daabeef gootanii dalagatanii yoo dalagaa mana arabaan talee ni yuutuubaan isin dalagiisa. Fitti hima. Kanaaf waa hunda godhatanii warra keessan qabbaneessanii biyyee waa godhatanii yoo dhiirallee halaaltan taate heerumni isinirraan oolamu. Akkasitti gama heerumaa nama fakkaatu isinirraa laallee nama bulfataa jaala. Namni hundaa miti ijoollee hudduu irratti cuuta oftutan hofoo uffattee tanaa isin maan hin kanneen ammas. Tana naaf beekan hordoftoonni kiyyaa'uu naaf beekan. Akkasii ofitti amana oftaa hin kaafatina agguwaanii nyaattan adabaddaa akkasii tatta'a. Tamaam. Waan ta'u maal jedhe? Tamaan jaan. Fireendiin atiifuu ijoollee tana as shakkee jira. Angaalan shakkini maali jaaladhus karaa biyyeetu waan taddu fakkaatee lapheeti yoon jaaladheeti. Ajjoo harkaa kunoo asumaa lafaan akkee. La hin ka'u lafa amma maal ijoollee kabaleeyyiin keenya fuune. Jaalatee kaawoo keessa gaa walitti dhufnee hin beeknu hireen tun rabbumaa beeka jeeni gaafsanis kaa ittiin laphee nafooti maal jechuudha. San isaan ni beekanii waan jechuun qabu. San isaan ni beekan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya har'a tana qabannee isinii dhufne chaanaala irratti isiniif argamuuf yaana chaanaala sabaloo irratti argamne sabaloo bira amaanaan guddoon isinitti himadhu sabaloo bira naa dhaabbadhaa liinkii jala isiniif hin kaa'a. Gatuutanii hirkachuu dandeessan. Kanaaf hanga xumuraatti viidiyoo kana laalaa fixa ammas karatti hin dhaabina laaltanii fixuun san bu'aa qaba. Laayikii heddummeessaa. Egaa hanga viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.